injifannoo aarsaa qaalii wareegama ilmaan Itoophiyaa kaffalaniin kan galmaa'e ashaaraa dhaloota haaraati. Dhaloonni haaraan sirna qeenxee didee falmachuun biyyi bittinnaa'uuf caafii geesse baraaramtee maqaa gaarii roga hundaan Itoophiyummaa fi Itoophiyaatti kabaja hore siidaa injifannoo bitootessa 24 bu'uureesse. Siidaan bitootessa 24 bara 2010 wareegama qaalii kaffalameen dhaabame biyya keenyaaf qofa osoo hin taane gaanfa Afrikaaf boqonnaa haaraa kan saaqe. Injifannichi iyyummaa fi boodattafummaa maqsuun daandii badhaadhinaa kan eegalchiise boqonnaa wal waraansaa fi siyaasa jibbiinsaatti ulaa kan cufe ol ka'iinsa Itoophiyaatiif utubaa golee qajeelchuu ta'eera. Daandii imala badhaadhinaa eegalameen shirri sirni qeenxee diigamee aduun diimokiraasii hundaaf ifuu danda'eera. Mahandisni badhaadhinaa muummeen ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed hooggansa tarsiimaa kennaa jiraniin cabiinsa dinagdee kan siyaasaa fi hawaasummaa qolachuun ijaarsa biyyaaf bu'uurri amansiisaan ka'amuu danda'eera. Imala badhaadhinaa filannoo hanga filannootti taasifameen qormaatota roobdaleessa keessaaf alaa diiggaa biyyaa irratti argamame waloon qolachuun cichoominaan hojjennee waadaas gochaan dhugoomsineera. Kanaafis agarsiifni mootummaa naannoo Oromiyaa waadaa gochaan filannoo hanga filannootti guyyoota 3 darbeef agarsiise mootummaan keenya imaammata sagantaa fi tarsiimoo sirrii biyya badhaate ijaaruuf qabu kan itti mul'ise. Kanaafis sirni ijaarsa ragaalee hojii mootummaa qindeessuu kaa'uu fi madda qorannoof qo'annoo akka ta'uuf hojiin biiroolee mootummaa naannoo Oromiyaa hojjetaa jiran sirna digitaalaayizeeshinii eegalameef galtee amansiisaa ta'uu kan danda'e. Guyyoota 3 kana keessatti biiroolee fi dhaabbilee mootummaa naannoo Oromiyaa hojii hojjettan kan itti agarsiistan qofa osoo hin taane muuxannoo akka walirraa qooddattaniifis haala mijaawaa kan itti uume ture. Maamiltoonnis haala tajaajila mootummaa irratti hubannoo argachaa kan turan yoo ta'u, hanqinoota turan furuufis boqonnaa qophii ta'uu danda'eera. Godinaalee fi magaalotni keenyas agarsiisa akkasii qopheessuun uummanni akka daawwatu waan isaaf hin galles gaafatee akka hubatuuf haala mijeessuutu isinirraa eegama. Kallattii hundaan hojicha qindeessuu, hoogganuu, ijaa fi gurra uummataa akka ga'uufis miidiyaaleen keenya uwwisa bal'aa kennuun hojii hojjetameef galatoomaa jechaa sagantaan egzibishinii waadaa gochaan filannoo hanga filannootti jedhuun geggeeffamaa ture kan xumurame ta'uusaa isinii ibsaa. Galatoomaa horaa bulaa eebanaa.